Baadiyyaa Usee keessa kan hojjetamaa jiru. Egaa inishitiivii qonnaa waggoota lamaan qabannee deemaa jirru kanaaf bu'aan jajjabeessaan fi imala badhaadhinaa biyya keenyaa kan ceesisu gama qonnaatiin haalli mijataan jiraachuu fi lafti teenya lafa mijattuu baadiyyaa fi magaalaa kan filannee jechuudha agarsiisa. Isatti aanus bifa wal fakkaatu itti dabalamee kan daawwachaa jirtan kun godina Harargee Lixaa aanaa Abroo daangaa lafa magaalaa Baadiyyaa Useetti iddoo itti oomishamaa jiru. Egaa kana qofaa miti. Egaa kunis qamadii naannoo asuma naannoo Useetti oomishamaa jiru agarsiisa. Maal gootanii yaatan? Jamma daawwii uffata biqiltuu barni kompoostii manneen kompoostii haaraa ijaarame tokko jira. Baay'ata aanaatiin kan hojjetamee jira. Baay'ata idilee jechuudha. San daawwannee akka leenjii waggaa guyyaa furrool tokkorraa baanee irraan sana as dhufnee daawwisan akka aanaan dhufnee garee lamaan adda qoodamnee kan daawwannee amma yaanedha. Gara amma gara Ruuzaatti imala. Malli keessa gara badhaadhinaa inishitiivii qonnaa. Inishitiivii qonnaa kan magaalaa Galamsoo keessatti hojjetamaa jiru san daawwiidhaaf yaanaa jechuudha Ruuzaa. Mana marii aanaa Habroo hojjetaa dursaa garee mana marii aanaa Habrooti. Dursaa garee gama karoora fi raawwii dhimma diinagdee fi hawaasummaati. Maqaan Misbaa Muhammad Ahmad. Ayyee galatoomii yaadannoo kan nuuf ta'eef galatoomii. Yuutuubii keenya achumaan Habroo Tuub kan jedhu akka daawwattan turtii reefuu turreen achi gaditti waan laallee qabna jechuudha. Inishitiivoota qonnaa garagaraa laallee jirra. Asitti immoo iddoo buufata biqiltuun adda addaatti qophaa'u jirra. Mee hanga ammaa waan daawwattee fi leenjii torbee kana ture keessatti waan hubatte mee maal agarte maaltu jira? Waliin argee leenjii torbee kana keessatti tokkoffaa haala adeemsa paartii badhaadhina milkeessuudhaaf hubannoo miseensotaa cimsuudhaan kallattii adda addaatiin leenjii barbaachisu, leenjii nama ga'oomsu, leenjii nama cimsu, leenjii nama jijjiiru, leenjii hubannoo namaa cimsu paartiin badhaadhinaa kennee jira. Kana keessatti miseensonni hundi akka wal fakkaatee hidhannoo siyaasaa wal qixa qabaatan taasisuu irratti hojiin hojjetame hojii guddaadha. Kanumaan wal qabatee hojiin misoomaa kan hojjetame inishitiivii Ruuzaa haqamadii biqiltuu adda addaa qopheessuudhaan kanaaf ammas kompoostii ammayyaa qopheessuudhaan Waramni kompoostii warra jennuun kana warmi kompoostii raamoon oomishamu warma jennuun kompoostii faayidaa malee miidhaan qabne qopheessuudhaan haalli jiru haala bareeda. Walumaa galatti hojiin aanaa Habroo keessatti badhaadhina milkeessuudhaaf badhaadhina hunda galeessa milkeessuudhaaf hojjetamaa jiru kan nama gammachiisu, kan nama jajjabeessu, kan fuula duraaf nama kakaasu, kan hamilee namatti horu waan ta'eef hojii waan guddaa irraa barannee jirra. Gama biraatiin leenjii irraa wanni arganne fakkeenyaaf jaarmaya cimaa ijaaruu istiraakcharii fakkeenyaaf istiraakchara
mootummaa federaalaa mootummaa cimaa, mootummaa naannoo mootummaa cimaa, godinatti sadarkaa godinatti dhaabbata mootummaa cimaa, sadarkaa aanaatti qaama mootummaa cimaa, sadarkaa araddatti qaama mootummaa cimaa, akkasumatti ammas infiraastiraakcharii kanneen akka bishaanii, kanneen akka daandii, walumaa galatti bu'uuraalee misoomaa uummataa barbaachisan, jireenya uummataa jiruu fi jireenya uummataa jijjiiruuf barbaachisan, kan dinagdee biyyaa guddisan babal'isuu keessatti hojii babbareedan hojjetamaa jira. Inni biraa supiraastiraakchar jedhamu irratti yoo ilaalle hojii miidiyaatiin deeggaramee hojiin hojjetame, hojii miidiyaan deeggaramee uummata hubachiisuudhaaf, biyya beeksisuuf, addunyaa irratti beeksisuuf hojiin hojjetamaa jiru hojii bareedaadha. Kanumaan wal qabatee artiist yoo fudhanne artistoonni keenya hojii bareedaa paartii badhaadhinaa kan kakaasu, kan cimsu, kan uummata waa'ee paartii badhaadhinaa hubachiisu hojii artii bal'aatu hojjetamaa jira. Kama biraatiin gama abbootii amantaatiinis akkasumatti mootummaan keenya mootummaa dhugaa, mootummaa rabbiillee jala deemaa jira. Mootummaa dhugaa, mootummaa haqaa, mootummaa walqixxummaadhaan uummata bulchu, ka dimokiraasii dhugaa lafa qabsiisu, mootummaa tokkummaa uummatatti amanu, mootummaa aantummaa uummataa qabu akka hundeessaa jiru. Abbootiin amantalleen haga tokko hubatanii irratti hojjechuudhaan uummata hubachiisuun ni jira. Akka waliigalatti yaadni qabu kanuma ammaaf. Badhaadhinni uummata Itoophiyaatiif maali jettee yaaddume? Badhaadhinni uummata Itoophiyaatiif mul'ata. Badhaadhina jechuun mataan ishii mul'ata. Mul'anni kun mul'ata yeroo dheeratii jira, kan jiddu galeessatii jira, kan yeroo gabaabatii jira. Mul'anni kun maaliif barbaachise? Diinagdee hunda damdanees hordofuudhaan, karaa qonnaatiin, industiriidhaan, turizimiidhaan, tajaajilaan walitti hidhee inisheetiivota adda addaa gosa 28 ol inisheetiivii ta'u qindeessuudhaan hojiirra oolchuu irratti kanaa jiruu fi jireenya uummataa jijjiiruudhaan biyya tana biyya addunyaa irratti siyaasadhaan, humna waraanaatiin, diinagdeedhaan waa hunda karaa hawaasummaatiin, karaa siyaasatiin biyya dorgomtuu taate, biyya beekamtuu taate, biyya addunyaa irratti fudhatama qabdu taasisuudhaaf paartiin badhaadhinaa hojjetaa jira jechuudha. Galatoomii.